qilleensi ramadaanaa addaan ba'ee fakkaata gammachuudhaan simannee gaddumaan adda baana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya qaqqaalee akkam nagaa fayya nageenya keenya oowwituun onneeraa buqqaatee sinaa geessu waniin isin jiru laayik fallawu sheer godhuudhaan nu gargaara. Laayik fallawu sheer keessatti nu jajjabeessitu waan ta'eef akkasuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka fayyaan ilmaa fi abbaan dhaddacha hojjetaan ganama akkuma dhaddacha hojjetaanitti guddoonni beektaa guddoo mala isaanii isin immoo kana yeete buguu qamaatu jumaa moggaa lamaan inni sirra guyyaaffattee qamaati. Abbaa ijeen dubbii iccitii dibeetee dubbiin hooriin teenya banamte haayyeen abbaayi maarra koo qabayyeen ilmaan shanan jira ijoollee shanan itti ergaa. Ijoollee shanan ni baanu beekee quba xaaqalaan sidii shanan itti ergee akkasitti tolfatee sirreeffatee jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamoo fi qaqqaaleewwan warreettan maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtan na bira dhaabbachaa jirtan gaafii takkaan qabarra. Gaafiin akkanatti jaarsaaf jaartii jaarsi kiiloo dhibba ulfaata jaartiinis kiiloo dhibba ulfaatti. Ilmaan lama qaban. Ilmaan lameen kiiloo 50 ulfaatan bishaan itti baafnu yaala. Doonniin bishaan itti hin achi baafnu du'o kiiloo 100 biran fuutu. Akkamitti akka achi baafnu akkamitti akka wal dandeessifnee amma doonniin kiiloo 100 biran fuutu isaan jammi shufeera akkamitti akka achi baafnu koomentii jala naa haayaa. Wallahi barakaata. Waan takka qabna miti. Gufuu waan gufuu nutti jiru mul'annaa waan nu dhawwatu. Maalnaan jaanii tokko dhiifne malee yoon akkana jee akkasiin taaniin dogongora keessaan seenaa jee mul'annaaf dhowwuun waan jiraaf namoota hayyuun beekamaan hayyuun seenaa tokko akka jeetti Albeert Saayinsan nama jedhamu namni dogongora hin hojjenne addunyaa kanarra uumoo hojjedhe jiru hin qabu jee maaliif naaf ittis hin dogongora keenya sun deebinee irraa baranna ni dogongoraa akkana maal naan jaanii ettee mul'annaa hin dhabinii siin jaa.